Hospitaala Cilaalo Sheedii iddoon fayyaan keessan dursa kennamuuf dhukkubbiif dhibeen hundinuu qorichaaf yaalitti argatu. Gaafiif yaaddoon hundinuu deebiitti argatu. Iddoo waadaan fayyaa itti guutamu. Tajaajila saffisaaf amansiisaa yaala dhibee tasaa dhukkuba keessu. Yaala baqaqsanii hodhuu lafee baqaqsanii hodhuu sammuu tiruuf hadhooftu. Yaala baqaqsanii hodhuu ujummoo fincaanii pilaastik sarjarii. Akkasumas baqaqsanii hodhuu gadaamessaa fi da'umsa hakiimota ispeeshaalitiin. Yaala dhukkuboota garaacha, somba, kalee, onnee fi yaala ilkaanii yeroo dhiyootti eegalame dabalatee hakiimota ispeeshaalistoota muuxannoo waggaa dheeraa qabanii fi meeshaalee teeknooloojii ammayyaa laaboraatoorii guutuu raajii, altiraasaawundii, iikookaardiyoogiraafii, elektirookaardiyoogiraamii, indooskooppii fayyadamuudhaan ni kennina. Yeroo dhiyoottis tajaajila iskaanii eegaluuf akka karoorsine isinitti yoo himnu gammachuun keenya dachaadha. Dabalataanis hospitaalli keenya tajaajila kutaa yaalii dhibee cimaa ICU kan beektotaa fi kan daa'immanii reef dhalataniif neonatal ICU akkasumas kutaalee ciisanitti yaalaman bifa ammayyaatiin ijaaraman qopheeffatee qaba. Tarkaaffii mala fayyaa keessan hunda biratti hospitaalli Cilaalo Sheedii wabiif gaaddisa fayyaa keessan ta'uudhaan isin cinaa jira. Tajaajila gorsa ogeessa fayyaa irraa kaasee hanga yaala sadarkaa olaanaa mana qorichaa dabalatee sa'aatii 24 argachuudhaaf gara keenya koottaa. Kan hin dhageenyees nuuf dhageessisa. Teessoon keenya magaalaa Asallaa duuba hoteela Daraartuu Tulluu meetira 100 gadi yoo seentan nu argattu. Hospitaala Cilaalo Sheedii wabii fayyaa keessanii. Cilaalo ሼድ ሆስፒታል ለጤናዋ ቅድሚያ የሚሰጥበት ሁሉም ህመምና በሽታ መድኃኒትና ሕክምና የሚያገኝበት ሁሉም ጥያቄና ሐሳቦች መልስ የሚያገኝበት የጤናዋ ፍላጎት የሚሟላበት ጣና አስተማማኝ ሕክምና አገልግሎት ለድንገተኛ ህመም፣ የውስጥ ደዌ ህመም፣ የአጥንት ቀዶ ጥገና ሕክምና፣ የጭንቅላት የህብለሰረሰር፣ የጉበት፣ የሐሞት፣ የሽንት ቧንቧ ቀዶ ጥገና፣ የፕላስቲክ ሰርጀሪ እንዲሁም የማህፀንና የማዋለድ ቀዶ ጥገና በሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች የተሟላ የእናቶችና የህፃናት ሕክምና፣ የሆድ ውስጥ፣ የሳምባ፣ የኩላሊት፣ የልብ እንዲሁም በቅርብ የተጀመረው የጥርስ ሕክምናን ጨምሮ የብዙ ዓመታት ልምድ ባካበቱ ስፔሻሊስት ሐኪሞችና ዘመናዊ የምርመራ መሳሪያዎች የተሟላ ላቦራቶሪ፣ ራጅ፣ አልትራሳውንድ፣ ኢኮካርዲዮግራም፣ ኢንዶስኮፒን በመጠቀም እንሰጣለን። በቅርብ ጊዜም የሲቲ ስካን አገልግሎት ለመጀመር ማቀዳችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ። ተጨማሪም ሆስፒታላችን የጽኑ ህሙማን መታከሚያ ICU፣ የጨቅላ ህፃናት ኒዮኔታል ICU እንዲሁም በዘመናዊ መልክ የተገነባውን ሁሉን ዕቃዎች ያሟላ ተኝተው የሚታከሙባቸው ክፍሎች ሁል ጊዜ ዝግጁ ናቸው። በሁሉም የጤና ጉዞ እርምጃው ጭላሎ ሼድ ሆስፒታል የጤናው ጥላና ዋስትና በመሆን ከጎኑ አለልዎት። ከባለሙያ ምክር እስከ ከፍተኛ የህክምና አገልግሎት የመድኃኒት ቤት ጨምሮ 24ቱንም ሰዓታት ለማግኘት ወደ እኛ ይምጡ። ያልሰሙትን አሰሙልን። አድራሻችን አሰላ ከተማ ከደራርቱ ቱሉ ሆቴል ጀርባ 100 ሜትር ገባ ሲሉ ያገኙናል። ጭላሎ ሼድ ሆስፒታል የጤናው ዋስትና